Yooyyaa babaaroo ashamaa nageenyi rabbii guddaa simbiratti haa jiraatu kuni oduu keenya adoolessa galgalaa kan kudhaniiti. Olmaa Oromiyaa Caayaa Oromoo TV irraa andaandii bilisummaa ogeessa teeknikaa keenya waaqo wajjin egaa qophiiwwan adda addaa qabadheetiin dhiyaatee jira. Keessattuu iyyuu jechuudha yeroo ammaan kana deeqama istiidiyoo seenee kanatti ajajaa waraana bilisummaa Oromoo tuuta miidiyaa afaan Amaaraa tokkotiif Ega BBC afaan Amaaraatiif ibsa saffisaa kennaniiti jiranii ibsa isaanii kanas dhageeffanneetii walitti deebina maal jedha kan jedhudha seensa oduu keenyaati. ተጠቀምበት የነበረው ያገኘው ማግኘት ሲገባው ስላገኘ የኦሮሞንና ሌሎችንም አመራሮችና እዛ የነበሩትን ሁሉ ወደ ሀገራቸው እንዲመለስ ነበር ያደረገው የኤርትራ መንግስት እንጂ እርቃኑ ነበር እና የኦሮሞ ነጻነት ግንባር መሪዎችም ያን ነበር የገጠማቸውና እንደዚህ አይነት ነገር ሲገጥማቸው ቁጭ ብለው ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ለመደራደር ጊዜም ቦታም ፋታም አላገኙም እና ከመማረክ ይልቅ በእንደዛ አይነት ክብርን ልለው አልችልም ብቻ ኮንፊውዥን ስለነበረ በእንደዛ አይነት ሁኔታ ነበር ወዳል Ibsoota kanaa fi kan kana fakkaatan irratti guutuu isaa oduu keenya boodaan kan isin maxxansidu ta'a ilmaan Oromoo hundi keessan sagantaa keenya tamsaasa kallattii hordofaati jirtani. Olmaa Oromiyaa matooti ijootiin eegallaa ajjechaan hiraarsi akkasumas manneen gubachuu fi jiraattonni buqqa'uun godina Shawaa Kibbaa Lixaanaa Gooroo gandoota akka Guraaraa fi Dibdee Abbadhoo jedhaman keessatti namoonni hedduun hiraarfamuu darramuu manneen gubatuun dhagahamee jira. Kana qofa osoo hin ta'in hedduun ajjeefamuuf buqqifamuun itti fufee jira. Lolaa waraana bilisummaa Oromoof shiftoota PP gidduutti adeemsifamaa jiruun yoo xiqqaate gama mootummaatiin ajjechaan uummata irratti fuulleeffamee garjabinaan hammaataa jiraachuun dhagahameeti jira. Kanas waan qindeeffannee qabna. Gabaasa kana kan raadiyoo Shaggar wabeeffatee gabaasaan keenya waaqoon waan jedhu qabatii gama waaqootiin isin dabarsaan afaan bu'a. Aanaa Goorootti uummanni jublaadhaan mana hidhaatti guuramaa jira. Godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Goorootti uummanni jublaadhaan mana hidhaatti guuramaa jiraachuu jiraattonni ibsan. Jiraatan aanaa Gooroo tokko raadiyoon Dirree Shaggaritti akka himanitti torban lama dura dargaggoo Mustafaa Hamzaa jedhamu waraana mootummaatiin erga ajjeefame asitti aanaa Gooroo gandoota akka Guraaraa fi Dibdibbee Abbaadhoo keessatti hidhaa fi dararamni uummataa hammaachaa dhufuu ibsaniiru. Aanaa Gooroo gandoota adda addaa keessaa butamuun namoonni hedduun jumlaan mana hidhaatti darbatamuu kan himan maddi keenya keessattuu obbo Umar Haajii Tamaam, Ibrahim Faaxumaa, Roonii Badiruu, Aliyyi Sheejundii, Huseen Sultaan, Naasir Saanee, Biraanuu Sultaan, Dabaree Dhufeeraa fi Hirphasaa Rafuu kanneen jedhaman ukkaanfamanii mana hidhaatti darbatamuun dararamaa jiraachuu himanii. Gara gabaasa keenya itti aanutti yommuu dabaruu daawwattoota akkasumas caqastoota sagantaa Caayaa Oromoo TV haala qabatamaa yeroo Oromiyaa ilaalchisetiin lola waraana bilisummaa Oromoo TV shiftoota gidduutti gaggeeffamaa jiruun gama mootummaatiin ajjechaan cimaan uummata irratti fuulleeffateetiin uummanni Abuna Gindabaratiif akkasumas namoonni Shawaa Lixaa aanota hilfataa keessatti argaman hedduun isaanii miidhaa gurguddaa fi yeroo bokkaan gannaa kan bara 2022 hammaate kanatti ajjecha garmaleeti xilamu ammas raadiyoo Dirree Shaggar odeessa wabeeffate waaqoon waan dhiyeesse qabaatee kanas gabaasa dabalataatiin dhageettu. Maddi keenya aanicharraa odeessa raadiyoon Dirree Shaggariif kennan tokko akka jedhanitti adoolessa torba bara 2022 waraanni mootummaa akka lakkoofsa biyyattiitti ganama barii toora sa'aatii 12tti aanaa ilfataa ganda Dirree Bareedaa jedhamutti mana qonnaan bulaa obbo Caalchisaa Subbooqaa jedhamanii mana jireenyaa isaanii guutummaatti ibiddaan barbadeessuu ibsaniiru. Akka maddi keenya ibsanitti obbo Caalchisaan qonnaan bulaa akkuma nama kamittuu dafqanii bulan ta'uu himanii ragaa qabatamaa tokko malee waraanni mootummaa maatii hunda qeerraa ari'ee qabeenya guutuu waliin kamisa kaleessaa ganama mana jireenyaa isaanii barbadeessuu raadiyoon Dirree Shaggaritti himaniiru. Waraanni bilisummaa Oromoo akkuma guutummaa Oromiyaa keessatti uummata keessa socho'aa jiru aanaa ilfataa keessa socho'aa jira kan jedhan namni kun uummata kaan irraa addatti hariiroon qonnaan bulaan kun waraana bilisummaa Oromoo waliin qabu akka hin jirre himanii waanuma waraanni bilisummaa Oromoo ganda jireenyaa isaaniitti argameef nyaataa fi dhugaatiidhaan deeggaranii waraana keenya lolchiisaa jirtu jechuun waraanni mootummaa yakka tokko malee mana qonnaan bulaa kanaa barbadeessuu ibsaniiru.
Galatomi waaqoo gabaasa keenya itti aanuudhaan kabajamtoota hordoftoota keenya kan hordofaa jirtan Oromoo TV Suudaan kaartumirraa isinii tamsaasu miidiyaa keessanii egaa warroonni maatii keenyaaf haarawaa taatan subscribe gochuun maatii keenyatti dabalamaa odeeffannaa guyyaa guyyaa argadhaati jenna. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo yeroo kamiyyuu caala duula ijibbaataa kan ijibbaataa macarrashaa zamacha jedhu kan Abiyyi Ahmad paarlamaa irratti afaan guuttateetiin shaneen addarummaan diina gaafa uummata Oromooti kan sabaaf sablammoota adda addaa irraa qindaa'e garee fedhii dhuunfaa guuttatan jechuudhaan labsee wal qabsiise. Lubbuun ilmaan Oromoo qaqqaaliin kumaatamaan yeroo walitti hidhamanii ajjeefamanii fi godina Shawaa Kaabaa onoota akka hidhabuu abootee akkasumas immoo yaayyaa harootii fi onoota akka warra jaarsootti jechaan gidiraanii fi gubanni manaa kan itti deemaa jiru yoo ta'u, gamaraatiin konyaa kibbaa bahaa Arsii onoota sirkaattis kan kana fakkaatu deemaa waan jiru himameeti jira. Akka maddi raadiyoo dirree shaggar gabaasetti haalli yeroo amman kana Oromiyaa keessatti deemu Oromiyaan abbaa dhabdee dirree waraanaa taate waan ta'eef hawaasni uummanni addunyaatii fi akkasumas qaamoleen mirga namummaa addunyaa dhimma Oromiyaa kana xiyyeeffannaa keessa galchuu akka qabamus dubbatameeti jira. Mas gabaasa keenya gamuma waaqootti sin deebisa. Muraasa ilaallu. Godina Shawaa Lixaa aanaa Bunaa Gindabaratii fi naannawa ishiitti lola waraana bilisummaa Oromoo fi hidhattoota mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiruun qonnaan bultoonni leenjii waraanaa fudhachuun waraana bilisummaa Oromoon akka lolaniif mootummaan dirqisiisaa jira. Qonnaan bultoonni dhimma kanarratti dirqama kana fudhachuu didan hedduun qe'ee isaanii gadhiisuun ያለፉት ዓመታት በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ብዙ መልከ ብዙ የሆኑ አንዳንዱ ብሔር ተኮር አንዳንዱ ሃይማኖት ተኮር አንዳንዱ አመለካከት ተኮር የሆኑ ብዙ አይነት ጭፍጨፋዎች ሲደረጉ ሰምተናል። በዚህም ልባችን እጅግ ይሰበራል። Afgaafi isaan gaggeessaa jiraniin ajajaan waraana bilisummaa Oromoo fi turtiin gaazixeessaa kana waggootaan darban keessatti jechaan suukaneessaan duguuggaan walii galaa ilaalchiseetiin loltoota waraana bilisummaa Oromootiif maqballeessiin hedduun gama mootummaatiin kennamaati jira. Kanaan wal qabateetiin ammoo lammiilee nagaa lubbuun bahanii fi hedduu gaddina jedhe gaazixeessaan kuni. Kanumaan wal qabatee isin akka hoggana waraana bilisummaa Oromootti dhimma national reconciliation yookiin national dialogue jedhu maal jettan? Kanarratti immoo humnoonni lola kaabaa irratti humna deeggarsaa gamtaa taatanii wal qabsiise. TPLF yeroo ammaa waraana mootummaa Abiyyi wajjin walii galaa jirti. Kanarratti ejjennoon waraana bilisummaa Oromoo qabu maal fakkaata? Uummanni kanaan akka burjaajoonneef wanni isin jettan maaltu jira? Ejjennoo waraanichaa kan jedhuuf jaalmarroon afgaaffii afaan Amaaraatiin deebisaniin kana fakkaata. ከዚህም በፊት ወደ ኋላ ተመልሰን ታሪክን ማየት ይገባናል። እንቁርቱ አጠቁር የሚባል በደኖ አርባ ጉጉ ባምባቲ ብዙ ቦታዎች ሴና ከናን ዱራ ያዳቹዳ ቀምና ደወነካ እንቁርቱ አርባ ጉጉ በደኖ ፊ ካንከና ፈካተንቲ ዱጉጋን ሰኚ በሮተን ደርበነ ስርና ገነማ TPLF ኢራካሴ ጃርሳ ወራና ብሊሱማ ኦሮሞቲን ወልቀቤት ገጌፈማቲ ቱሬዳ Kanaaf namoonni haala barbaadanii fi kaayyoo barbaadan milkeessuudhaaf yaadrimee isaanii ibsachuuf tooftaa injifannoo burjaajjiidha akkasumas olola oofuudhaan sirna Itoophiyaa akka ofii keenya ijaarrutti qofa kan deemsifachuu dandeenyu jechuun turtii aangoo isaaniitiif malee lammiilee biyyaatiif hin yaadan waan taateef uummata biyyattii akkamitti wal nyaachifna kan jedhu irratti xiyyeeffatan jedhu ibsa kallattii kennanitti sin deebisan mas. እንደየምቱ ነው የሙዚቃ ትርኢቱ የሚሄደው። በእንደዛ አይነት ሁኔታ ጭፍጨፋዎች ሲካሄዱ ብዙውን ጊዜ ብሔርን መርጠ ሃይማኖትን መርጠ ዘርህን መርጠ ትጮዋለህ። Namni tokko yoo muuziqaan qindaa'uuf jedhani ajajaan waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo Dirribaadha. Akkuma beekamu inni dibbee rukutus rukutaasaa eegsiseet inni gitaaras muuziqaa qindeessuuf sagaleessus namuu kam godheet miidhaffata. Haalli sirna impaayera daddabaa fi caccabaan lammiilee miskiineyyii ta'anii tooftaaf daba siyaasaa irratti hojjetaa jiran kun yoo jiraate yoo barbaadan kola ajandaa amantii yoo barbaadan ammoo
kola ajandaa naannummaa fi saba irratti xiyyeeffate gochuudhaan Itoophiyaa akka barbaannetti keessatti nyaachuu dandeenyuuf har'a ollaa tokkorraa dhiiga dhangalaafne yookiin ammoo ajandaa adda durummaadhaan eessatti yoo shira kanaaf daba kana eenyuun yoo dalagne nu baasa kana gochuuf faayinaansiin dhangalaafnu maddi isaa eessa hawaasa waan ta'eef isa kana gochuuf kan afamuuziidhaan dide yoo jiraate dhabamsiisu kan tooftaan bitame silaafuu malateen waan taateef ummata biyyattiitiif wanti hin galle jira jedhanii ammas afgaaffiitti isin deebisa. የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እንዲሁም ሌሎች መንግስትን የሚወጉ ነፍስ ያነገቡ እንዲሁም መንግስት ራሱ ሲወነጃጀሉ የኖሩት አንድም ጊዜ ግን ይሄ ነው የተከሰተው ኢትዮጵያ ውስጥ ተብሎ ተነግሮን አያውቅም። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ጭፍጨፋዎች ይካሄዳሉ፣ ንጹሃን ሰለባ እየሆኑ ነው። ይህንን ለታሪክ ልተውና በቅርብ ጊዜ እየተደረገ ያለው በሰሜን jedhani ajajaan waraana bilisummaa Oromoodha haasaasanii keessatti humnoonni karaa sirna nafxii yookiin nafxanyummaadha warra afaan tokko aadaa tokko sirna tokkoon anatu si beekaati waan ani harkatti si hammaare shummoo ani si guduunfee qofa nyaadhu kana ta'uu baannaan jedhan qaamolee kana jedhanii fi qaamolee wal mirga saba isaanii falmachuudhaa fi akkasumas ammoo qaamolee isaan dura dhaabbatan kana osoo guyyaa tokkollee maali rakkoon keessani maaltu isin baase isin maal barbaaddu eessatti heerri kennaaf adeemsi kenna wal dhabne yookiin ammoo adeemsa keessaa maqne kan jedhu osoo gaafatanis bayeessa ture haa ta'uuti malee kallattii adda addaatii fudhataniitiin shirri isaan saba biyyattii irrattis ta'ee ummata cunqurfamaa keessaa Oromoo irratti dalagan seenaatiif haa dhiisnuuti jedhaniitiin darbani akka waraana bilisummaa Oromootti hojiiwwan adda addaa gurmeessuun maqaa waraana kana balleessuun seenaawwan darban qofa osoo hin ta'in yeroo ammaan kanatti maqaa waraana bilisummaa Oromootiin humnoota gurmeessu olola irratti oofsisu isaan olola kanaaf bitachuudhaan maallaqa hedduu dhangalaasu kanneen didan ammoo wal nyaachisuun amala isaaniiti jedhanii እየሞተ እየታሰረ ቤት ንብረቱ እየተዘረፈ እየተቃጠለ ያለው እዚህ ያለው ትግሉ ከህዝብ ጋር የሆነ ትግል ስለሆነ ያ ሊሳካ አልቻለም። ከዚህም በፊት ሰምተህ እንደሆነ መረጃ ሊኖር ይችላል እንደ ጋዜጠኛ akka gaazexeessaa tokkotti odeeffannaa qabaachuu dandeetta ni yaadatta yookaan ta'uu taate humnoota saba Amaaraa ta'anii hawaasa waliin jiraachaa ture kan lixa Oromiyaa jiru hidhannoo isin barbaachisa tarii ammoo humni hidhate kuni sabummaan isin duguuguu danda'a waan taateef jechuudhaan hawaasa keessaa kophatti hidhannoo jajjabaa itti hidhachiisuudhaan of qopheessaa Oromiyaa keessatti ajjeefamuuf deemtu jechuudhaan waggootan darban shira mootummaan hojjete ummanni madditti dagachuu hin qabu. lammiiwwan biraa ammoo wanti jechuu barbaadu ajandaan seera imaammata biyyattii irratti ummata biyyattii walitti buusuudhaaf godhamu kuni diraamaa masara mootummaa keessatti namoonni hagoo fi gareen shiftoota kana godhaniitiin seenaa godaannisa hin banne walirratti akka waggoota dhufanis ta'ee jaarraa kamuu keessatti sabni kuni wal gaarreeffatee walii diineffatee guma walirraa baasuuf isaan ammoo barabaraan aangootti dheereffachuuf teessoo gabroonfataa akkasumas ammoo sirna gabroonfataa addunyaa qaroomte keessatti kana jechuun maal jechuudha maqaan waraana bilisummaa Oromoo isaan biratti dhibdee guddaa waan ta'eef yaaddoo guddaa waan ta'eef humni kuni baduu qaba jechuun kan deemanii fi kana keessatti maqaa kanaan diraamaa hojjetanii gaafa Oromoon ajjeefamu gaafa Oromoon dararamu abbaa kanaa kan hin jenne gaafa namni tokko ammoo saba biraa keessaa adda durummaan Amaara keessaa du'u adda durummaan hojmaan miidiyaaf dookumentariin itti qophaa'eetiin akka waan lubbuun namaa gargar ta'eetti wal caalchisuudhaan maqballeessiin kun gaggeeffamuudhaan dabni guddaan hawaasa addunyaa biratti isaan beeksisuuf yaalanis cubbuun impaayiricha
ilaalcha hubannoo addunyaan si'anaa keessa jirtuuf tarkaanfii fi qabiinsa sirna waraanni bilisummaa Oromoo mirga sabaaf sablammoota biyyattii kamirraayyuu dantaa dhiibbaa mirgaa waan hin qabneef kan rakkoo fi daba wal dhaba qabu sirna anatu si beeka garana deemi natu si murteessa natu si ajjeesa kana ta'uu baannaan dhabamta sin hidha dubbachuu hin dandeessu waan si kenne fudhadha jechuudhaan kana yoo didde ammoo sanyiin kee hundeerraa baddi jedhu fi sirna humna shororkeessaa ta'e shororkeessaa namaan jedhu kana wajjin falmaa jirra waan ta'eef kana dhalli namaatis ta'e hawaasni idilaa addunyaa sadarkaa adda addaatiin beeksisuuf yaalleeti jirra ittis hojii cimaa milkoofne ammas milkaa'utti jirra jedhanii kanaan wal qabatee duulli amma Oromiyaa irratti banamee TPLF wajjin araaramni eegalame kun ammoo duula lixa Oromiyaaf akkasumas kibba biyyattii irratti yoo kaaba biyyattiitiin araaramne humna kana sodaa guddaarraa qabna injifannoo galmeessuu qabna waan taateef waraana kana dhabamsiisuuf tokko gama hawaasummaatiin ummanni Oromoo akka waliin taane daba kutaa kutaatiin gargar qoodu amantiin wal nyaachisu yoo gooneen alatti waa takkallee furmaata biraa hin qabnu jedheetiin qabsoo kana gufachiisuuf hojiiwwan isaan hojjetaa jiran dabni tibba kana saba Amaaraa ofii isaaniitii diraamaa hojjetanii duguuggaa raawwatan ummata Oromootu waraana bilisummaa Oromootu raawwate jedhu kana eenyulleen dhugaa lafarraatiif kan haaluu hin dandeenyedha. Haa ta'u waraanni bilisummaa Oromoo akeeka dhaabbateef mirga sabasaa kabachiisuu fi mirga cunqurfamtootaatis dahoo Oromoo jalatti akka jiraatu taasisuudha. ስለዚህ አሁን እየነገርከኝ እንዳለኸው መንግስት የራሱን መሰል ሚሊሻዎች አደራጅቶ እንደ አብዮት ጠባቂ አይነት ይመስላል የራሱን ሚሊሻዎች አደራጅቶ ነው እነዚህን ጭፍጨፋዎች እየፈጸመ ያለው ነው ወይስ እሱ ላይ ግልጽ አድርግልኝና ከበጀሞ አከምና ሂማ ጅርቱቲ ሞቱማና ስርና ወራ ሪስቶታ ፊ ቴሶ ንጉሶታ ወራ ባለባታ ኢሳኒ ቲክስ ሚሊሾታ መቃከናን ጉርሜሴቲኒ ቶፍታ ከናፊ ቡርጃጂ ከናፍ ጎቸ ከና ራወታ ናንጅራ ጀቴቲ ዱበታ ጀናን ጀነራል መሮ ድርብሳስ ዴቢ ከናላተኒ እስካሁን ጊዜ ድረስ እንደዛ ሲባል ነበርና በሳምንት እናጠፋለን በሁለት ሳምንት እናጠፋለን አይነት ሲባል ነበር ያ አልጠፋም አምስት ሰው ወይ ሰባራ ጠመንጃ ይዞ መንቀሳቀስ ብቻ አይደለም የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በሰው ኃይልም በመሳሪያ ኃይልም ከትናንሽ እስከ ከባድ መሳሪያዎች ከመንግስት ወታደሮች እየወሰደ መስዋዕት አካ jechuun barbaade ololli targeetii isaan godhatanii hawaasa keessa goyyoomsuun kan ibiddatti oofanii kan kaabatti fixan diraamaan amma isaan gadi bahanii waraanni bilisummaa Oromoo nama shanii socho'an qawwee caccabaa qaba humnaaf loojistiikii hin qabu yoo itti dhukaasan waraana baduudha jechuun goyyoomsanii fidani garuu dhaabbiin waraana bilisummaa Oromoo kanarraa addaadha meeshaa xiqqaarraa hamma guddaatti humna isa hadhuudhaaf dhuferraa hiikkateetiin gamanji fannotti jijjiira jira tooftaan kunis isa baasuu hin dandeenye waan ta'eef tooftaa kanaan kisaraan guddaan irra ga'eeti mammoo humna milishaa duguuggaa sirna mootummoota darbanii jenosaayidii yookiin ammoo lola kola diimaa qay shibbirii jedhamu raawwataati jira kun ammoo eessallee akka isan geennee fi waggoottan afran kana keessatti salphinni gurguddaan inni keessummeessee fi ragaan hawaasni kenna qabiinsi waraana bilisummaa Oromoo saba kanaaf jecha akkasumas mirga cunqurfamaatiif kabaja lammiileetii qabu hawaasa idil addunyaa birattis dhageettii argate tooftaan yoomillee akka isa milkeessine beeknaan lammiilee duguugutti gadi taa'e adda durummaan lixa Oromiyaa gidduu galeessa kibbaaf kibba baha Oromiyaa kutaa 11 irratti fulleeffate isa kana falmachuudhaaf yeroon dhumaatii aangoo isaatis qaqqabeera jechuun yoo dubbatan gaazexeessaan itti fufuun gaafii gaafate ደሉባትና በዚህም የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እጁ አለበት ወይም ተጠያቂ ነው ብላ እንደምታስብ ነግራኛለች ሰው ይሄንን በተመለከተ ምንድነው ያለህ እይታ ክሶች ይቀርባሉና ምንም አይነት የዲሲፕሊንም ሆነ የምን ችግር የለብንም እያልክ ነው ወይ አንድ ሁለተኛ ደግሞ ታጣቂዎች በተለያየ ቦታ የሚፈጽሟቸው ግፎች በተመለከተ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የሚወስደው ድርሻ የለም እያልክ ነው ወይ
Kan jechaa jirru odeessa yeroo adda addaatti himannaan isin irratti dhiyaataatii jira. Humnoonni hidhatanii daba adda addaa dalaganiiti hawaasa hiraarsuun lubbuu nama duguuguu fi gocha suukaneessaa yoo raawwatan waraanni keessan harka keessan qabu naamusa waraanaatiin ga'umsa qaba jetteeti dubbataa jirta. Gocha himannaa yeroo garaagaraatti isin irraa dhiyaataa jiruu fi akka jaal marrootti maal jetta jennaan akkana jedheeti deebiseefi. ሚዲያዎች ደግሞ አሰብስበው ስፔሻሊ እንደዚህ አይነት ነገሮች በጣም ብንጠነቀቅና በጥንቃቄ ኦሮሚያ ስፔሻሊ ወደ ምዕራብ አካባቢ ኮኔክሽኖች የሉም የስልክ ችግርም አለ ብዙውን ጊዜ ኦርኬስትሬትድ የሚደረጉት እንደዚህ አይነት ግድያዎች ሰዎች ጫካ ውስጥ ነው ያለን እያሉ እንደዚህ ሆነን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እንደዚህ አድርጎም ብሎ ደግሞ ስልክ ሲያገኙ ሚዲያዎች ደግሞ አሰብስበው ስፔሻሊ እንደዚህ አይነት ነገሮች በጣም ብንጠነቀቅና በጥንቃቄ ብናደርገው ይሻላል ኦርኬስትሬትድ ያደረጉ wanti guddaan hubatamuu qabu ilaalchi hawaasa tarii waraanni bilisummaa Oromoo bosona jira waan ta'eef sabquunnamtiin bilbila cituun wal qabsiiseetiin akkasumas ammoo haalonni odeeffannaarraa hawaasni kun loogameen beekamaadha. Egaa eenyutu isin ajjeese gocha kana waan jedhuuf waan orkeestiraa yookiin qindoominaan naannoo sanatti fulleeffataniitiin daba kana yaada waan beekuuf maqaa waraana bilisummaa Oromoo fakkeessuun hidhattoota bosona keessa galchaniitiin jiraattonni dhugaa qabu isuma kana gama miidiyaatti fuudhuudhaan miidiyaan kun kan jalaa qabuudhaan kana godhanii wantoota akkanaa hojjannu irratti feeggannaan yoo hojjanneetu irraa filatamaadha jedhanii. Kana wanti beekamuu qabu keessattuu wantoonni isaan ajandaa godhataniitiin keessattuu duula siyaasaa daldala ittiin milkaa'uudhaaf jecha boqonnaa haragalfii uummata dhoggan kuni yoomillee hin milkaa'u. Kanaaf wantoota akkanaa kana jechuun maqa balleessin yoomillee ta'eetiin galma injifannoo akka hin taanes mootimmichi sirriitti beekuu qaba waan taateef isa kanaaf dhugaan yoomillee ifa. Nuti akka keenyatti kan jechaa jirru mirgi nama kamiitu sarbamuu hin qabnu. Waraanni keenya heera idila addunyaatiin gochoota kamiyyuu daba dalage yoo jiraate ni gaafatama. Kun ammoo dhugaa lafarra jirtu qaamni kana bilisaan qoradha jedhe yoo jiraate ammoo heera idila addunyaa eegee qaama kamirraayyuu walaba ta'eetiin dugugga gaggeeffame eessattuu haa ta'u eessatti qorachuuf mirga guutuu qaba jedhaniiru. እንደዚህ አይነት ነገሮች ክሪንጀትመንት ሳይወሰድባቸው እስኪ ነፃ ገለልተኛ ወገን ገብቶ ማጣራት ያድርግ። መንግስት ለምን ይፈራል? እሱ የሚያስፈራው የሚደብቅ ምን አይነት ምስጢር ኖሮት ነው ነፃና ገለልተኛ ወገን ገብቶ እንዲያጣራ የማይፈቅድ? dhumarratti mootummaan maaliif sodaata? Qaamni walaba ta'e haa qoratu yoo jedhan maaf ofitti amanamummaa dida? Daboota ofii kana waan raawwate beeka, hawaasichis beeka. Nuti ammoo kan jechaa jirru ta'iiwwan gochoota duguggaa sanyii dhala namaa namni lubbuun namaa eenyus haa ta'u saba kamirraa isaa ta'u gatii qaba. Kan falmachaa jirus mirgi nama kamiitu hin dhiibamin jenneeti. Mootummaan dhimmi kun haa qulqulleeffamu yoo jedhamu ammoo sodaan maaliif isa keessatti uumama? Kan dhiba ta'ee jiru kana waan taateef akka waraana keenyatti naamusa timbulmaata dambii qabna isaa miti kan boojineef kan rukunne yeroo wal'aanaa jirru ragaan waa hundaatiif haa dhiifnu hawaasaaf haa dhiifnu. Kanaan ummata burjaajessuudhaan yoomillee hinjifannoon argamu ummata duguuguudhaan humna qabsoo tokko dabala malee mooraa tokko cimsa malee yoomillee saba tokko jimbiilfachiisuu hin danda'u jedhani. Kutaa lammaffaa isaa ammoo booddeen qabadhee isinii dhiyaadha. Warroonni hordofaa jirtan qabsawaan ni kufa qabsoot itti fufa waraana keenya cinaa haa dhaabbannu. Ololaaf burjaajii jala yoomillee bilisa taaneet akka sabaatti caba jirra waan taateef saba keenyaaf sagalee haa taanu. Wanni hunduu ni darba dhugaan ifa baati waan taateef ilmaan Oromoo akka sabaatti malee amantii kutaa lagaanii miti kan duguugama jirru waan taateef waraanni keessa waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii gaaf ga'umsa qabu fudhatee diina faccisaa jira. Kan miidhamaa jiru garuu mootummaadhaan hawaasa nagayaati jechuudhaani. Egaa qophii keenya oolmaa Oromiyaadha haasaa kallattiin darbaa jiru kana kutaa tokkoffaa isinii dhiyeessuun kan isin faana ture daandii bilisummaa akkasumas agabaasaa keenya waaqoo wajjin
turtii gaarii isiniin jenna horaa bulaa deebana waliif qoqqoodaa sheer godhaa galanni keessan bilisummaa haa ta'u Eid Mubarak jenneeti jirra. عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم صمنا أياما أحلى الأيام يا ربي عيدها كل الأعوام صمنا أياما